jira. Namatti naasa'u. Yaa Rabbii kiyyaa eenyudha yaa Rabbii kiyya. Akkana gootee galagalcha dura. Akkana godhee dhangala'aa footoon biraan jirtu. Footoo jalqaba gadhiisee footoo tanatu. Tun caaltuun fakkaattuu bara. Gaafa kana ganaa kana si kannanii tachi biyyaa baate wallahi Jarjari muta. ni birraa qaba laaf masara jarjari nu fadde na argite ni beeyte ni warra argee ni beewa. Wayyoo caaltuu. Qabsoo gaafas eegalteen. Gaafa lammaffaa gaafa mana eegalee beektaa kun ola. Tun amma footoo warra magaalaati ookee. Gurdii bara qoree kaattee amma qalbii takkaan naa jilbifate. Amaara qoree tokko jira gurdii tan kaatu yeroo maraasi. Faashinis hin dabru amata meeqa nuun beeka biyya teenya sana ammallee akkasuma warra biyyaa. Huccuu calaqqee argitee la TV kana hunda suudiitiin jalaqqee ookee. Tibiin gaafa situu kana jechuun bar caaltuu hanchii baraati. Fuuluma kana laala rabbi sodaadhu la. Fuula miskiinaa laalla. Ah. Wallahi maashaallah. Bareedda moo gaafa san? Oomishni adiisii haa burtukaana fakkaata maal taate. Anuu ifin ajaa'iba amma sanuun hin quulladhaa inni diddiibadhaa bara. Yaa ni diddiibattee. Waan ajaa'ibaati immoo. Akkas ture Facebook friendii meeqa qabdam? Meeqa qabdu? maal? Follow. 160. Okay. Fakkeenyaaf aan amma Facebook TikTok irratti si beekana. Waggaa 4 dura jechuudha. TikTok irratti si beeka. Ati nan beektu gaafa sana amma biyyaan taa'aa jira. Fayyadamtu. Yaa seetu mana akka wanni tokkotti wanni godha. Si wuccuu aadaa tana kaatanii baandiraa tana si duuba kaatanii gaafa san baandiraan tun birqiidha. Waan san akkamitti si kaasee akkamitti TikTok banattee mee waan kana laanatti himu. Laal wanti baandiraa fi maalii fi alaabolee maal laal feesbuukii fi fayyadamuu qabu. Daftee magaaleetu. Amma tiktookiin na addeesse malee bara sanuma isaati kan. Gaafa feesbuuka fayyadamu. Feesbuukiin ani waa'ee feesbuukaaf jinni biyyattiin beeku. Egaa. Biyyan fayyadamuu eegaluu kana ijoollee Suudarabiyaa jiran namoota kaandiisii warra Suudarabiyaa jiran kan yeroo hedduu dhadhaga'u maqaa isaanii maalii jiru Fooziyaa Oromoo fa'aa ture ammallee ni jirtu ishiin mana hedduu wanaaf saayibaa nama jabaadhasii ishii turte takka immoo rabbi rahmataa godhuu fi caaltuu carcar turte caaltuu carcar walaloon beekamti nama hedduu jabaa ture yeroo sanitti isaantu guruppii ta'ee sooshaal miidiyaa qabatanii deeman yeroo sanitti. Fooziyaa feesbuukiin ishii feesbuukii haraa 100 fi maaliif jalaa cufame kaamman tanaa kanaa miti jechuudha. Fooziyaa Oromoo namni hin beekne hin jiru ammas yoo fuula hidhattee jechuun waa'ee dhiistee jirtiif malee namni hin beekne hin jiru maqaa kana. Isaan ilaala isaan isaan ilaalee akka isaanii kana ta'uu hin fedhan ture jechuun waa'ee Oromoo keessatti hirmaattee uffata kana uffadhee maal jee an takka uffata aadaa fi jinnii fayyadamee beeku biyya gaafa hin jiru. Achirraan ka'eetiin feesbuukii banadhee feesbuukii waan hin bananne namaan naa banne. Waaw wayyaadas nama jawwaru egaa banadhee takka feesbuukiin kiyya hin jijjiiramne isuma kanan tolchee kiyya godhee. Amma achi booda nin banadhee achi laayikii kana waa barreessuuf jinni hin beeku ashaangulliitii jettu maal jettu minaamin firmeeqan kanaaf bakka koomentii jalatti isaaniif. Yeroo sanitti ani itti fayyadama isaan beeku koomentii jalaan hin bootoon erguu ture nama. Gaafa namni kaa wal jala tarreessu maali kaa kana itti dubbifne. Kaakaa kofla. Yaa kofla ta'uu hin beektu gaafa fakkeenyaaf amma yeroo. Maalitti beekaa kaakaa humnaa wayii ergaa wayii tokko na fakkaata ture. Kaa kana. Maali? Komentiin hedduun tana argaa sana. Yaa komentiin hedduun sana namuu bakka boodarratti walii galee akka kofla ta'e. Yaa TikTok yoo akkamii banatte? TikTokii wallahi micoota takkaa jira warra machaarati bishaaroo jaamti. Bareedduu takka. Ayyee. Hayyee itti miidhalaa bareeddu dhugumatti ni bareeddi. Ishii santu yeroo ishiin Sumaalee daara argee dhalatte malee machaara dhalatte. Eessa jirtem? Suudii. Salaamtaan ta'u inni irraa buqqaate sinaa geessu. Abdalaa jiraachuun Salaamtaan teenya jaalalaa isin biraa jiraattu. Haya. Bishaaroo bakka
na geessu jecha ishiitu fayyadama ture. Achi booda maal isa bar waan akkanaa tokko dhufee naan jette ishiin. Haya. Maal inni ennaa bara 2019 gaafsan arabaa maaliif fayyadama? Ishiitu ishii jalaa hin argee buufadhe. Buufadheetiin bilbilaan banadhee bilbilaan banannaan daariktuma sii banamaan beektaa maqaa qofa itti barreessita. Okay. Banatte. Viidiyoo tam dura gallaqite. Haadha faaxee maal qofalte? Viidiyoon dura gadhiise arabiffaan. Taakam nyaattu. Abe tokko siida. Abe tokko. Gaafa sana abe tokko siidaan sun nirtida. Amma wanti lammaffaa wanti maali huccuu haareen bitadhe leezara haaree tokko bitadhee diimaadha. Isa uffadhee alatti wala kushiinaa keessa ture. Kushiinaa keessa akkana gullarra kaadhee filtara maali hin beeknu beekadhu yeroo san filtarri hin jiru. Hin jiru osoo hin taane itti fayyadamuu hin beeku. Okay. Wanti shaayii itti qican kana agartee bircuqqoo fi wanti maa qorqora makaraja fudhadhee tibqa shaayii wala gaabeete sanin waraabente. Tamiree viidiyoon baay'inaara sii baatime. Asirratti siinaadha. Boodaa kana. Taayii feetaayii jee gaafatee yoo feete kayyoo. Ammallee ni jirti viidiyoon sun tiktaakii yaa'an jala qofa ilaaluun. Yaanuma interviina goote inshallah waan baramudha. Uma ajaa'ibaati immoo yaaqi. Jiruun tun akkuma deemtee inshallah. Amma waan hedduu tanii nu dubbatanii jira. Yaa beekaa firra kukkutte nan beeka. Malee waan dubbatare. Yaa wanta nyaata malee waan dubbatan jira keenya akkasii nu beekaa ishee. Yaa duuba san boodanii caalu. Feemasummaa gaama tiktook foloon oloo siikee Oromoon si hordofuu eegalte. Gizee tiktaakii gizee dura waa'ee Oromoodhaa uffata uffachuu waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffachuu feesbuukaan hin eegale. Haalaniin wanti godhan ture namoota waa'ee Oromoo dubbatu abaluun ja'uu xiqqaan ja'uu guddaan ja'uu namoota wanti sun ani itti amanu agartee barreeffama nama itti amanu hunda ni sheerin godhan ture. Hunda nama jajjabaa hundi ni hordofaa ittiin ergadhaa wanti si wanni nu godhin garuu aadnaa deebisaa jiran kadhadhu. Iddumaan mee kana qalbitti achi dabarraa. Maammadoo Kaayiroo kan fuudhanii jiran kana geesse. Kana keessaa tokko. Maammadoo Kaayiroo jiran kana keessaa tokko heerumii osoo hin jenne akka dhugatti. Maammadoo Kaayiroo heerumii osoo hin jenne. Yaa eenyu heerumte yeroo ammaa kanatti. Ani heerumu wallahi. Maammadoo Kaayiroo miti inshallah karaa biyya birallee ni heerumu. Gaafii keessi gaafanne dooktarri asliin dhufeeti gaafii irra deebinaa gaafadhu gaafa. Ijaazaa yoom naa buutaa. Mana koo na gaafadhu jee. Takkaasi afeereen. By the way, asliin hedduu nama akka social media irratti akkanatti namoota dargatu fi yookaan wallahi namni akka bichaa kana kabajamaa jiru inni as jala jiraama osoo hin taane wallahi lazim biyya kana dhufee waan inni naaf heereefis miti beera nama tokko akka social media irratti gizeen tilmaamu nama inni jiraame nama akkanumatti tokko nama taphatu seetuma waan akka jireenya hawaasummaa keessatti xiyyeeffannaa namaa hin kennine agartee nama itti fakkaata ture normaal jireenya isaa normaala godhee nama jiraatu laakiin akka lafatti jireenya hawaasummaa kabajaa inni akkaataan itti nama wajjin deemu guddatti ilaalee xiqqaatti akka inni itti deemu waan nama hedduu dinqisiifadharra asli gaafan dhufu akkan dhufeen osoo namni akka wanti hin jedhin bilbilee jechuudha naannoo bilbila qiyyaa'uun qabu daaretti waliin qabnu beekadhu nama namni bilbilu san bilbilee nama hedduu inni kabajuu fi jaalatu wanti jaanii wal kabajanii caaltu afeeruun barbaada guyyaa akkanaa jeeni osoo namni takka nan afeerin namni jalqaba na afeera isa ta'u asli. Isaa karaa banee daasan boodan keekni Kaayiroo keessatti dalagan hundi footoo teete. Bismillaahi. No inni karaan banne karaa banuu osoo hin taane bakka ni jira misilaa yeroo sanitti normaal amma nuti suniitu wal arginee maalii jechuudha miree nama social miidiyaatu nuti lachuu. Gin inni akkasii. Mana isatti si afeereem? No. Isa haadha isaatii maatii warra wajjin turre ammas warra maatii wajjin turre ginaanfa hundi isaanii waliin wanti jiran. Yani nama adda addaa. Maaliif mana isatti sin afeerirree barcaa takkaa wajjin teenye? Barca sambooda yeroo hedduu wal argine garuu akka nama waliin arginiiti naaf inni.
Busy Raslin. Kara gaafii teenyatti kun ammas. Gaafii warra TikTok. Ilmoo meeqa qabdaa? Inshallah hanga ammatti hin qabu rabbi naanaa gawwaru. Rabbina naa ga'u. Faayizaa waliin hiriyaa ajaa'ibaa turtanii. Yaa Amma maaltu wal isin dheessisee maa wal dagattanii? haala jireenya waliin daganne naaf isin ammallee waluma dubbisna jireenya biizii taatee dalaguu jirti yaan immoo warra kaayiroo ta'eeti warri kaayiroo irra hedduun sooshaal miidiyaa irra jira sanii fi isin ammoo biyya dalagaa jirti Dubaayii akka jirtu naa sanumaa fi Dubbii faayizaa kanatti as deebi'e. Gaafa faayizaa wajji viidiyoo takka dalagdan beektanii ana kanis beeku bar faayizaa sanii wajji bar akkatti wal darbitanii viidiyoo wani san. Eessatti wal agartanii gaafa san viidiyoo san dalagdan. Mana ishiitti. qabu siin jea Ishiidha musiitu irra qaba gaafa san foloo. naatu irra qabu Okay. ani ishii dura hin jiraan Okay. Kuyin namni jiru kuni abbaa warraa kee hidhaa ba'ee jiraayi maalirra jiraa beektaa? noo naaf faayidaa Viidiyoo gaafa sanii teessi? wallah Sabni Oromoo qaba kan barate akka gorsan immoo hindoftu deebitee wali posta bilisummaa jira jechuudha tutuusa wali posta Gaafara suuti gaafara kana meelaan. WhatsApp yaa akhi. Ijoolleen suuti ammaa tun akkanan beektu miseenjera keessa dheettati lukool banuu miseenjera dheettanii mommodoodha maallaqa nu nyaate maari laala bara dukkanaa sanitti ijoolleen tun viidiyoo isaan dadeetu. Bara dukkanaati amma barri sun Oromoodhaaf hin beektanam. Wallaahi wachirraa anna isin hin dinqisiifadhe wallaahi lazim gaafa san isin dinqisiifadhe viidiyoo akkanaa sana jechuudha. Gaafa isin viidiyoo akkanaa. Faayizaan tun ammaa tana wallaahi faayizaan viidiyoo ishiin dadeetu jechuudha. faayidaan ishiin bar paawara qabdi bar Yaani enerjii ajaa'ibaa qabdi. qabsaawota manfaa jaa Dr. Asliin. Bara sanitti wallaahi lazim nama buusitanii. Osoo asitti deebite tiktaaka kanarra deebite jechuun wallaahi yeroo takkatti akkanatti inshaallah akkanatti nama waan Oromoo jiru kun hundi akkanatti akka shamarranitti qabdee deemtiin paawara qabdi yeroo ta'u gisee hojjetu onni irraa gooti bakka hin jiru. No, faayizaan tun warra magaalaa fakkaatti warra eessatti si? Wallaahi gandi isaanii hin beeku garuu ani isiin warra Laappara taphattii mi? Abaa. ni dandeessi walumaa aan bo'oon ganda isii Okay. viidiyoo sanii sii baasa jeetiin bar tiktaaka inni daanuu cufeetiin jira. Qollafattee kaattee Akkamittiin silaan qollofoo? ibsa faayizaa jaalatte moo gaafa sanitti namni ani laalee jaaladhe faayizaa sana. Faayizaan wallaahi ishii ammallee osoo dhufte abbaa feetee kana ganna itti arboo sun konfidensii ishii wallaahi an dubartii an beeytee an nama jabaa abbaa fedhe haa ta'u ni dinqisiifadha dhalaan ni dinqisiifattu jettanii meeshaalee kijiban. Faayizaa. Nama paawara ta'u bakka gisee wanti Warraa sabooti faayizaan tun. Yaa ijoolleen sabooti yaala baaburaati haa. Tanaaf idaa caaltuu bara ishiin qamisa sirraan gallakkifattee tuuttaan ishii sun tuuttaa abbaan kiyya idaanaa biti. Huccuu nama ni yaadadha wallaahi qamisa asiin akkatti asitti akkatti wanni jedhanii waan akka huccuu namni gimbaasan dalagu san fakkaataa gaafa sanitti oon akkatti taatteeti asiin akkatti fiddee akkatti dhuftee asiin qabtuu ta'a. mana rabaa jirti beektee biyya tun ta'e isii turte narra balloodha isiin furdoodha beektee liina neessi jirti unumas jirti ciisu jirti wallaahi kana lookasamee tola garagalchite. Gaafa kana akkamittiin qabadde beektaa dhaga'ee ibsa. Asitti huccuu duuban agartee wanti qabdiimi qabattoo as wanni ittiin qaban jirtiimi. Duubaniin carqeen hidhee taa'u jira silaan xiqquma achisi kee carqee hidhaan kiyya sun mul'ata ture. Malee huccuun qalloodha jechuudha. Ani koo ani hin jiru qalloodha warani yeroo san amma sanuma. Ayyee caaltu. Caaltuun ilmoo lama qabdi biyyatti amma gaa wanni kuni gaafi tiktookii anuu akka kijibateen waan beeka numan dubbisaaf. Inshaallah ilmooti jedhiisi jaarsa hunda soyaan ilmoon dhalee isin haafiixu rabbiin astaghfirullah yaa rabbi naadhiisi. Warra isin namni ilmoon ni mala dhiiraaf dhalallee ilmoon ta'e inshaallah misteekan dogoggoraan yoo dhalte misteekan yoo dhalte dhiiga kan kee namni kamii dhossa rabbi sodaadhaan ilmoo sun ilmoon dhossanii ammas umurii ishiin deemtee fi bara ishiin deemtee fi haala deemteen nama ilmoo qabu.
akkaataa ishiin deemte. Heerumtee waggaa meeqatti baate biyyumaa? Heerumtee waggaa meeqatti? Ji'a meeqatti jechuu waggaadhaan. Oosii meenoo qobaltaa dhiise wallaahi rabbiin jireenya itti haa tolchu gurbaa san waan ani isa godhan maaf jira. Aruusumaa baddee deemteesi? Muka bakka inni isarra buluu ture gaafa aruusaa bakka inni isaa oolu. Maali? Boo waan hin taane naasisii wallaahi billaahi. Ijoollummaatti hin fuudhinaa dhalaa ijoolleen. Yaa dhalaa ijoolleen fuudhinaa wallaahi. Dhalaa ijoolleen inshaallah hafuura isin kubti wallaahi an dhaamsa bolummaa kanan isin dhaamu. Gurbaa san. Meeqa? Maali ta'e networkiin akka tokko godhe. Inni networkii akka tokko godhe amma dhaggeeffadhu gaafa itti aantu. Umraadha muhachii maal goote seen? Na dhaggeeffadhu gaafa itti jenaa deebise. Maal jettu? Umraa eegadhee maaliif muuziqatti deebite? Eenyuun na gaafate? Musee Dirree Booyya. Maqaan keetuun bareedu jeen. Gaafa hin ta'e bareedu. Maqaan kee bareedadha. Maqaan keetuun bareedu. No jechuun gaafin isaa sirriidhaan immoo deebisuuf. Hin deebisuuf. Hin deebisuu biroo nasiiba keeti. Okay. Ilaa ammatti Mamadoo meeqas dhungate? Mamadoo meeqa? Haalaan inshaallah mana fincaaniiti akka deemu hundi kana dhungataa deemuuf. Meeqas dhungate? Maaliif na dhungata kana fuudhe malee maal akka ta'uuf na dhungata. Ati kasi fuudhee bakka itti migaa lamaan dhungate jee wanni rabshaa gootuuf hin jirtu bara. Himtee beeku. Atummaan afaan keetti irraa himiif. Maammadoo osoo hin taane abbaa manaa kiyyaan na dhungate. Okay? Ilaa ammatti gaafii jaalalaa nam meeqas gaafate? Bulukoono. Amma nan gaafate irree inshaallah onoo doktoraa Silifaan na gaafate. Waggaa 12tti heerumtee waggaa 15tti baatee waggaa 3tti baddee. Waggaa wallaa caaltuun barra caaltuun caakkuma seentee jireenya caakkatti seentee lafaa guddatti haalli jireenya ishee waggaa hedduu ulfaata. Okay. Namni akkas gaafate gaafii jaalalaa agarsi. Gaafam. Amma haga hedduutti gaafuma jaalalaatu namni akkas gaafate. Amma sa'a kan nama na jaalate waan ta'a. Yaa. Namni akka maqaan ishee Liinaa jedhamti. Aboo waan ansi gaafa dhunaa deemsu caaltu sin siraata. Namni jaartii namaa akkamii jaalata ibsaa maal fayyaan qabdu ati haa. Osoo heerumin dura walii galatti hagamta kan beektu. Sababiin beeku gaa kana duuba na jaalate an tokkuma qabadde wajjin deemaa jaalallee tokkuma qaban ture walirraan oofuun beeku inshaallah. Gaafii itti aantu naasi gaafata. Namni kun harkaan kutaadha. Dardaras. Qabeenyas asitti jiidhaadha. Sii galee? Mana kee kana namni lama qofaa jira. Namni lameen jiru kana keessaa tokko fuudhuu dhufaa hayyama nama caaltuun naa gooteen fuudhaa jira. Namni mana keessa taa'u jiru kun haadha Faaxee fi Fatiyaa Kaayirooti. So namni fuudhuu deemu kun sitti dhufaa sii kannaaf jara kana lameen keessaa takka kan nuufii deemta. Carraa naan filannoon xiyyeetanuma caaltuun naa filtee jira. Eenyu kan itaaf? Lachuu nan gannaaf. Lachuu maal kan itaaf? Haasawwan jiran haasan tokkuma fuudhuu dhufe. Inshaallah warra Kaayiroo jaalaba walafaan na qabu deemtaa. Walafaan sin kaawwalla. Warra kun qaalicha haftaa mi warra dureessa si giftaras waan hundas wallahi ni fadhan. Abbaan eenyu? Abbaan eenyu? Abbaan kanneen? Hafuudhu dhufu sun maqaan hin jiru. Maqaan isaa diyaasporas giftaras nama dureessa. Nama ajaa'iba qaati qabeenya kanaanis. Giftara kanaan hin giftaraaf jinniin beeku doktor Jammaa laasoo jira. Okay. Eenyuuf kan itti amma jala kana lameen keessaa bas kalaas. Nama tujjaarummaa jaalatu laaleetiin Fatihaa fi haadha Faaxee keessaa namni haalaan tujjaarummaa namni hundi tujjaarummaa ni fedha waajjira garuu haadha Faaxee tun imaana yaani ni jiraan. Astagfirullahaladzim. Okay. Gurbaan nama qalla fedha ma furtuu fedha.
أنا برا أما قربان فلانو أنت جالتون تيجي جابر أتلا حساب بيلاتو كونكني مال قد يجين كمتان Haadha faateetiin kannaaf. فتيان بورغانا مغالي بي بنتيون Maqaa isii yaamne dhumantuu hin maqaa isii. والله فتيا جارس مالله خنما يادت اللي تاتو ما سين كنمي وهي فتو Haati faatee nama. Inshallah haadha faatee hin jennaan as kiree manaa kanniti. Saguriitiin mana keessa na iraarsanii fi haadha faatee jedhii baba. كافي تانتم جرخو لمن درك ما سبتو ديم Eenyu isaan. فلانون تيتي قالوا تبتو ديسو إنو من دندان انت أس إنو ما سيبوتن Harkaan taphtaaf godha. ati irra si butuu si ta'u siif filata. Garuu si butuu dhiisuu jaan. Dooktaraa fi Jabbaa kana guutuu jiran jira kana godhanii. Aslii fi Mubaarak. Si butee dasi jaama bakka bas khalaas. Butamuun uumaa fan qabnu. Buutuu ayyamsiifatee tuma fuudha malee. No. No, achi sin qabin as hin qabin. Eenyoo si bute irra si hoji. Eenyoo si bute. Ayi nan butiin isaan lachuu. Si butuun bara hin ta'u nan beeka. Nama tokko filadhu dirqama bakka. Wanni kun raawwatamuuf deema siin jaan. Lina yoo eenyu na bute wayya. Liinaa maa gaafata siitu ati hin beektu. Lina action ishiin ittiin. Maaltu? Allah ilaanik. Injiru dirqamni injiru. Ay deebii. Hin jirtu bakka gaafii xiyyan balleessin tokko yoo na butee wayyaa. Egaa butamuun afaan qabneet abaloo wayyaa. Ati haadha baatee deebatee. Amma dhugaan siin jaabara. Inshallah kame. Dagaan wariyanii daayetti maal Lina. What Lina please. What bingo wallahi hurkeetiin jira. An dubbii kana kam jechuu deebisan sirraa fadhaa barcaaltu hurkeetti dhiisi. Ibsaa. Namoonni ani beerri dhalaan kaayirootti jaarsa naman dhiistu. Okay. Wanni jaartiin isaanii na gusituu min jirtu abbaa. Dubbiin tan. Bakka tana sodaatteedha. Ay egaa jaartiin namaan butamtu ennaan dirqamaa jetti. Ani jaartii namaa jennaan okay. Akkas taanan jaartiin namaa nan dhiiftu waan jaartiin isaanii dhagaa qaccetti gurattee warri kaayiroo safaatan beekudha. Kararra sii baa. Inshallah nuti bibi kun dandeenyutti Lina. Okay, gaafii tantu. Isaan sadeenu isaan afreenu afeeraa se'aman. Afeerraa. Aywa hayyee inshallah nama maqaa namni hin beekne yayyaamire rabbi sodaadhu amma Bakka takka afeeraa se'aman. Isaan afreenu kaayiroo keessa jiran. Abdusee takka. tokko Redii lama. lama Mubaarak sadii. sadii Aslee afur. Eenyu bira dheeyita afeerraa kana guyyaa kana. Bakka takka afeeraa. tadi bilang dura inshallah rabbi Kajaartiin qabne. Altu. what was Paulina please okay isaan kana hunda dura eenyu nama Bakka takka dawwalan se'aman maali sama takka keessa daddawwalan se'aman. saat akkamitti nama bujire tokko tokkumaan nama buusa dura eenyu nama Waa'ee kee lafa dhiiftee dhuftee miseejiin sadeenuu keessa jirti.
Sadeenu dura duuba masalan eenyu bilbila taruma Miseejii keessa jirti tekstiin. Afeeraa akka nama kana si qopheesse kootu jenni. Kophaan afeeramu nama wajji. Caaltuu affeeran malee kophaa maarree ta'e hin beeku san isaantu beeka. Amma affeeran affeerra. Okay, afeerraa nama maatii qabuutiin dhaqa. Masalan eenyu reedii mubaarak ibaa si jedhame. Amma asii dhaqa. Maatii qabaa inshaallah micoo isaa ta'u wajjin taphadha waan ta'eef an asii biraan dhaqa. Abdusee bira osoo dheettee yaatu dhamaatu. Inshaallah afeeramee qaba cafaqamee haa galu haa. Maata kan beektu wallahi. Abdusee rabbitti dhagaarte gogaa maal abriin turu. Daatiin argine bara mucaa karaa dhiisanii deemu. Abbaan kiyya akkana deema laal. Usbo. Abdusee moo? Abduseen kaasii waliin akkana ta'u. Artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatte? Artistoota Oromoo keessaa. Artistoota Oromoo keessaa ani artistoota nama hattaa nama lafaa hullee ni dinqisiifadhu. Hunduma isaaniitu ni jaalladhu. Kanan beekaa asirratti dinqisiifattu. Kadir Sa'id. Kadir Sa'id. Sheekotii keessaa. Sheekotii keessaa. Liinaaf kabajji. Liinaa maana dabanne qo'e biyyoo. Qota bee jenta kagaafisi goo. Wallina. Okay. Ustaazota keessaa Ustaaz Shaamiin Ibroo TV Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Maashaallah. Feemisoota Oromoo keessaa asirraa waan fayyadanii gubatu qaban tokkotti. Si. Akkasii. Anaan. Namni gaafii kana nama gaafata wallahi kaawwatus ta'eera. Okay, rakkoon qabayyee. Gaafii itti aantu. Gaafa dura takka Muhammadoo wal harkee hin beekin. Dura Muhammadoon si dhungatu. Bilbileetiin gaafadhu kun salphaadha. Boru bilbileetiin intarvii boruu na gaafadhu kana deebii. No, maaltu sitti dhagamee? Maalitti beekan irraanfadhe inshaallah waan waggaa 10. Irraanfadhee maal? Hin beeku. No, gaaffiyoonni teera. Dura Muhammadoon si dhungatu. No, wallaahi laziim maaltu sitti dhagamee? Laal waan takka irratti walii agalu. Inshaallah kitaaba dhungoo kana tokko siin deebisu bilaash hin jingamin. Garaan nama bada waan dabre yoo kaasanii. Garaan nama bada waan dabre yoo kaasanii. Dubbii xiyya dhaggeesse. Ifitti yaadatu hin barbaadu caaltuun. Hagubateen baheen ibiddaan taphata jaanii. Ibiddaan taphata yaa. Kottu. Imalli jiruu keetii fuuldurri eessa? Rabbi beeka. Rabbi beeka karoorri keeyo. Karoora kiyya gaanirra hin jiraachuun yaani inshaallah rabbi jedhe. Fuuldurri nama kaayoo yoo duruu baate. Awurooppaa qofa deemuun fedhu. Qoy warri kaayiroo kun maal bakka taa'e Awurooppaatu uffattansi? Tuffii miti lakkee. Amma nama biyya Arabaa tana waggaa meeqa taa'ee biyya kana dhufe gana Awurooppaa dhaqee inshaallah biyya waraqaa daftee namaan kanneen tana keessatti maalumaan na cinqe. Wallahi Awurooppaa namoota uffatan wallahi. Tuffanneera. Ammas warra Awurooppaa kana beeku aslan namni ni jira isaan ijoolleen beeku warra Awurooppaa. Gaafii ta'e fixadhee ma bakka haasa'e ma waan fe'e. Inshaallah galatoomi gaawaa takka. Gaafii guyyaa egan jireenyumattu seenee naaseenii naasosiste shukran. Wallahi kana warga jigazee namarran diinaa bara. Diinaa sanii adabatta mun adabattu sin jijjan. Ati Abdusee bira dhaqii jeen guyyaa sana. Hatta har'a koo qabaas galaas. Jookta harkala toomigaa. Suma galateeffate akka ajaa'ibatti. Okay. UK kottu. Amalina na gaafadhu please. La. Karoora na fayyas. Awwan famous haa. Namni yeroo jalqabaatiif TikTok irratti ololtee na jaaltu. Namni yeroo jalqabaatiif TikTok irratti ololtee miidiyaa irratti. Nama na wajjin naa walloole malee haa wallooleen hin qabu nan gamma. Tokkotti gabbaatee deebisaa kan ta'eef hin qabu. Takkaa deebisaa nama kan deemu. Mujaahibaati wallahi. Kuma keetii kana ta'uu ayya bakka bas khalaas. Jechuun osoo akkas ta'uu baaddeera huccuu dhoosee darbee fi geera laatu walqatti ta'a. Liina boruun darbii si godha shiyaati. Inshaallah. Inshaallah.
Maaliif akka hidhiin akkatti diimattes arra natti hima. Arran si gaafadhaa hidhiin ta'e ni diimatte wal gurraachuu ta'e dhufuu dandeessi. Maaliif akkatti hidhiin ta'e diimatte? ما يفسأل على سرت Yaa hedduutu akkas diimatte. رنجر والله filteeran qabu walaa uumama boru yana gaafatte wayyu mee amma gaaffii tan macaaltuu yoo fixatte بران بكينا راغات إن شاء الله Facaaltuu bar dirqiidhan bar akkatti dhiibate haasite malee haasa'uu diddee bar. Maal akkanni? إن شاء الله أنا كانوا مكان أنا واي خيار زوم بيو والله أما سوق arraa بانا soyte wallaahi أرى سرت ناسي أنت كهاسين بيو والله Yaa sa'uutitti akka ajaa'ibattu wanni jette malee taarikuma ijoollee suudii tana qolu. Garuu faayisaa sannan jaaladha. Heerumtee mi faayisaan? أنا يروم Ni heerumne. Maan finna si ganama ni fiiddi moo miyyoon sun? أنا يا عبدي ها Ganama ni fiiddi. Gaafa san sii moo faayisaa irra guddoo? Ubritti. إن شاء الله أنا بيو أبرين تيجان بيو مالي أنت سي وين بيو Wayyaa boo gaafii ubriidhaan gaafannee bara yaaboo. Man shawwada mijara kan dhiifama. Dhiifama bakka wanta kamma deebiseen gaafadhu. Egaa gaafii cufne. maal na gaafachuu feete Umriiti. Umrii akkamitti hin beekne umrii ishii amata 12tti ni heerumte 12tti amata 12 baatii jaatti jalaa diddee baatee ceekaa gubbaa bultee san boodan 13tti suudii dhufte 13 booda akka suudii teessanii beektan mudiirra itti galtee asii wal jiraattan bas kalaas. bara meeqa dura na gaafate ubrii tana ubriin tiyya ta gaafate sun dogoggora abde Akkamee wallaahi telegiraama irra na gaafate usboo idaa telegiraama fayyadamaa turte gaafa kana fanni. wanni ani fayyadamin ni jirti dogoggora ubriin tiyya ta gaafasiin Yaa kuillee loo akkas na gootee bara. Uummata akka naa seenuu diddee bara. Nama tokkotti illee naa bu'uu diddee. Namatti naa seenuu diddee. Faawulis tuquu diddee. Okay, ayyee walii fuudhuun ni jirti gaas keessatti amma an bakka ati karaa ati deemtu kan nin beeka maal akka ati godhutti jirtus nin beeka masalan waan ati gootu hundi osoo gaafii afaanii baatu hundi kanaa qabdi. Narraa argatte moo hin arganne yoo narraan argatiin na ajaa'ibdi moo yaani biyyi miree waan dinqisiifannallee ta'u waan wayii takka. Maal isa dinqisiifadha gaafii naa deebisuu diddee gaafa dura mammadoon si dhungatu miira akkamtu sitti dhagamee himennaan himuu diddee maal? Miira beektaati saasan inshaallah namni gufatee kufiitii san qofa yaadata malee inshaallah miira sa'a sanii kam yaadata. Haati miira no sa'a miira beekanii dubuu sa'an sun waayee maal jechuudha. Oggaa dhungatan ni qufan ni qufteeti annaan gal. Wallahi kana mararra naannoo faallaa dhagaa adamuu tokko jira lafa. No. Ani amma nama sirriitti beeku dhugaa naa himuu barbaadde. Gaafa sana. Beekare ati inshaallah dabaafattee itti seente. Atiitu itti seene malee wayi ishiin sitti wayi. Wallahi ibsaayyee wallahi aggoolii naggalchuu abadan hin dandeessu. Mee namuma miidiyaa kanarraa osoo hin hirumeettee gaabbitu himennaan illee diddeera. Wanti sin gaafatan hin qabu bara. Wayi duba kana amma osoo singilii ta'an siif ni mamma. Amma inshaallah abbaa manaa hidhaa jiru. Raachuu himtee jirta garuu raachuu himtee jirta. Amma boru sagalee gasan bira sii muranii kaataniilla. Kana jette. Booda namicha keessas jaalattu jee gosi gaafa isumattee bara. Jaalattu. Jaalala idaa taasisan baanta. Jaalaltu tamtu tam taabee taa jaalaltu tam. Amma isin dinqisiifadhoon jee isin jaaladha idaa. Akka ajaa'ibatti. Maal jennaan yoo carraa walitti dhufnee waliin haasa'u taphachuu argarree miirri dinqisiifannaa sun karaa jaalalaa akka deemu dhibbaan dhibbatti beekan. Wanni akkasii kan dhufne ni beekare anaaf raacheetu. Si raacheetu wanti dhufattee jedhamu. Itoophiyaa gaafa jirtu wal agartee ni takka? Wal nagar. Wal nagar. Maaliif Itoophiyaa sanatti namni akka tokko caaltu? Aduun biyya keenyaa. Baarabii qabdisaniif. Akkamne? Maal qaba silaan abdeeshoo jee boru walirratti nu akkana awaa abdeeshooti jiran. Dhugaan namni jireenya maaliif akkatti gisee caaltuun tunuu bar gaafa suudii galtu bar eenyu obboleetti dhaase obboleetti caaltuuti. Bar caaltuu dhaabee achi jira noo caaltuu dhaabaan obboleetti. Boolla hariin osirratti guyyaa kana noo akkatti dhaabee akkatti dhaa keessatti akkana ta'ee osoo deemuu waan san dhaggeeffadheen ture sirritti. Namni xiyyeeffadhee akkamitti akka hidhamtee akkamitti dubbii hajjii sanii guyyaa sanii
والله هدوت سينان سونغرانا بوتشت يا جاليات جروت يتن قرماتا جايبات والله جي نرابو سجرين يا مكا أوالا ديرت نبا سيها Wanni dabarsee kun hundi nan gaddisiisu waan si jedhu. يعني السنة ما قدسي سلافوني دبر دبري ورا Garuu waan bareeddu ni naatee barnoota naatee. وي غافي تكم جان تكون غافت حاجة ميكا كراتي مال كراتي متى قرص تينو خناني في غافو Kitaabni taa'u jira amma maatii kenna laafa jiin barumsanitti. أكاسون ده جاني بر سيبر رسالة غرتي مني غرتا مي برفهم Okay. يا أجا كتامي كتك كراتي جيني Hanga nama qaama jedhu dubbisu jeen. Sila hanga kudhanii baratee tuma ijoollee nama kuma fi dubbistiimi. لينا أنت كتامي كراتي أنا ما برتين فلوس هذا Ittiin geejjiban. Wallahi ittiin geejjiban. Bisa eebbifamee fi faarmaasiidhaan. فارماسي ورا بفلخون بريدة بكا يو بنينس غرغلس الخاصة مثل تشارج ما شاء الله والله ورا نمني كلينا خن أرقتي والله لازم دواء من أمنيشن مناخ من برباد Bifamee insha Allah uffata ittiin eebbifamellee fidatee dhufe ishii malee argeen. مي والله جميل فارماسي كان أنت أفهم بر أفهم فياكون أفهم تكوبر أما ستي بر خيرو خسد دلود أنت فارماسي لأن غرو ور لما برت تجرا بيه فرعون أتنا بيتنا من الدوبرة Biyya kana baratiin waan wanti goota rafa beena. بيه فرنجي تنا فارماسي مو بيه ربام Biyya Arabaa egaa namoota bakka xiqquma waatu dubbisuu dandeenyaan ni wanti goota. قال تو يوتيوب نيك أبدا سيد Ni qabeen. سبسكرايب ميك Kun kudhanii fi meeqa isa? يوم بنت Ture. Irrattuu dalaguun ture. Inspaayirin taajeetiin insha Allah taa'ee daawwaa godhee bara san. Har'an jiini. داو أوند Ee. قرآن كنت قرأت أما قافنا أوتي سيار بيخي جمال في تدي بر جرى خيني في تن Quraana xiqquma garee. والله أنت قرآن قرأت بردو Cifin qaba amma Ayi caalee itiyoo bara. Abdeesiitu bara guddisuu didee bara sanitti silaasii guddisuu qaba ture. سبسكرايب يوتيوب قالي جرى خيني مي جرى سيناتي قول أنا ما هو قالي والله وان الدنيا تنرى رخشة فولو تيك توك Ati irratti hojjennaan wallahi qaalii miti. Bas hojii fedha. Yuutuubarri hojii fedha bakka hojii qulqullooytu wayii takka fedha. نو 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 فتنة قبضي يعني فتنة سنين في سنتور وأمر سنا فرنجي إنه لك تيك توك أنا قلنا رستيف يا أخي Amma namni gaafii na gaafachuu fedhu noo meeqa si bireera. ثاني جرى قافيتي مال تفرق مال نيات تاق أفاقي مال نيات Nama nyaata. Foon nama. والنبي سنة مالي مال تفرق قافي Amma warrumti kana gaafii nama gaafatu kun hundi. maaliif jireenya namatti dhiphattan warri gaafii san mara gaafattanii isinii deebifte mee maal argattan mee Raafuu jirtu isaan raafuu jirtu wallahi isin bilbilee. Khayna bira. Khay. Tana ishii. achi jaayee. Okay achiin jaayee. Ibsa boruu walaqataa gaaffii xiyyaa fiteeti. Achi irraa achi jawwaa ishiin ol kaatee ibsa. achi jii as jii maal ogo achi jii maal ati kayitti deebre maal asii kat as jii jettee namiyyoo soo Koree waan isin jiru akkana hin ta'ini. okay kayitti mee kayitti gargalii dhaabbadham Inshaalla. Inumaa. Wallahi kana bebeelli qillaattee lamatti bul. Ibsa namni si bira jiru bishaan si Booda yoo si dhabne asumarraa. caaltuun harmallaadhaa warra jettan caaltuun jaarsan qabaatti isin harmallaattan addanaa baasaaree hin beekon Ibsa. Irra jeebi'a. Isaantu anaa beekaa. Isaantu na beeka jechuudha kana jiru. gaafa kan maaliif sirra duulan si caaltuun Ishii gaggeessiree dura. miyyoo hidhiin sossoosin hidhii tana gukka sossooftee miira biraa namatti kakaafsuma amma ishii jiruun kophaatu intaan nuti haati sheekotiin takka taasirraa waa'ee tanaa haasottan tun waa'ee luka idduu nuti nagaan teenya sammuu teenya tana boqochiifne kana kanaan if irraanfachiifne waan amata meeqa inoo caaltuun amma amata meeqa caaltuun eega dhaabdee amata sadii anis amata sadii namoonni hedduun gara dhaabanii amata afur akkas akka kiyyaa kadaranii amata shanii eega dhaabee jira sini galee wanni nuti kaaftanii ijoollee mana madaamii keessa saruusni ooyisatanas akka lafaan mantee jalaa akkatti uuma bakka lokalameen jidduun kun akkas ta'e maaliif kana nutti haasottan maraatiin akka fedhu arraabuu fedhu dhiisuu yoo haasees mataan nu nooyisina please nuti naga qabnaa naga barbaannaa sini galee bineensi kun sammuudha yoo isin haasottanii waan sana haasottan
qaaddichi anteenan jira kana rabshaa nurra dhaabachuu. Kanaafu nu dhiiftan nu dhiisa. Nu dhiisa. Hadiisa illee hadiisa biraa hima. Maali biyyo? Akka nu yoo achi yoon as jeene akkan argineef warri tiktaakaa kun gaaddaati wallahi raam. Kana gabiilaa caalchu gisee biraa akkamatti harka akka kaameeraa qaba. Ishii as na dhiibee barmiilan. Beetu beetu. Biikoolaati boru sitti naa jenna ishii boru gastii sin galcha qophaa'e boru galgala jechuudha. Boru galgala yoo jara keenya sitti naa jenna warri mana caalchii jirtanis warra as jirtanis nama ija hin qabneef yoo sadaqattanii Yes, wallahi dhugaa. heerii dalagattan dasna jaame. Ani waan waadaa seene an miidiyaa kanarraan qabxii godha. Wallahi nama raachina. Kottaa boru. Gowwaachuun tollu zanaa fataa achaa gargaaraa gas takka. Daabboo dhungachuun haraa beeku. Dhungachuun nyaachuun dhabne nuti sin dhungachuu sin toofaa bara. Nyaachuu eega dhabne turre. Warra sin dhungatuu maarree sirraa haasudanii. Maanuma raajitan. Waan biraan haasuttani. Waan dubbii jeddaal sun yoon fiixan baate deema sirraa haasaa sheekotiinis asinuu waan namni karaa karuu fi nama ayyooni daa'imamata maradhee dhukadhee sheeka jee akkana ta'uun akkana jee dhuftanii ajandaa godhatan asirraa. Nu yaadachiisina. Nuti nagaan inuu guyyaa saftii fi aladaa saftii khamisaa fi maarree soomannee if daddabbaruu jirra. Ibsaa hedduun jaaladha. Hedduun si jaaladha jechuudha. Bila kana tattaa'u jirtanii kun dhibbata kalleen seensistanii. Taaptaa godhaafi. Jireenyaa fi dhaladhee jiraachuu baay'ee rakkadhee gochoota kan qabu taniin seenuu banadhee. Mee viidiyoo gaafa dursa faayidaa wajji sannaa ergime caaltu keessan. Buseen si ergaa siin bar bilbila xiyyaanii miti ani silkii takkuman qaba. Tunta silkii leenaati. Mudditti itti jiru bilookis godha ishee. Jaalatteeti gaa. Digaala. Si fadhee maalis godharre. Nama kana biloo godha ishee. Biloo godha. Nama tokko goone gisee duraa arrabse itti dhiisa. Gisee lammaffaa yoo deebisee arrabse biloo godha. Warri moonitarra kaa qabdan. Maal moonitarra isin fudhatanii teessanirre. Si caaltu nu garsiisi gaa. Viidiyoo sana. Viidiyoon cufaa jirti bara ani silkii xiyyaarraan qabu malee asirratti xiyyaa miti silkiin. Keessan seene laa cufaa jirti silkiin. Suutti wanti asii jira. Abbaatee Oromoo Amaariffaan bayyane tokko sirba wanti jiru tokko malee hin jirtu ta'uma. Bannaatee Oromoo wandimmeem Oromiyaa. Gaafa sana akkas saniin sirbitan. Faayidaa san kaayiroo fiti faayidaa san. Wallahi faayidaan bareechuu yoo feete malee akkam dhufti. Silaa jalqaba maas dhufuu qabdi turte wallahi mucaan sun hedduu nama jabaadha. Namni keenya beektaa nama jabaa nama kadhatu malee nama jabaatee dalagatu bada'u itti fakkaata. Mana waan beeksisa wayii daddalee jisi viidiyoo ishee takka mana argaa. Isaa jaasi. Beeksisa dalaydee. Garuu jiruun biyyaa sun ishiin biyyatti eegamta akkatti galti. Biyyatti heerumteeti ilmoo dhalte naan jala. Annoon fuudhu jeetiin barbaadaa ture gaafa sana. Duuba rakkoo qabaree heerumtee dhallaanis fuudhuun maal rakkoo qaba yoo jaarsan qabaannan. Faayidaa eenyutu si? Waliin dawwaltanii garuu? Waliin dawwaltanii? Gista akka garuu akka duritti haala ni miti. Faayidaa. Taa'ee waan balleessitu. Garuu girgiddatti hin hirkatin. Qabbana. Abdallah. Waruma qabdi dheertuu moo ishiin sun? Keessa seentee ilaalu jirta. Faayidaan mangistiidha. Dhalaa asirra deddeemtu sana meeqa caalti?
Saayiba ishiitii tanaaf faarsite jaagaan immoo dhuguma ishiitiin jee malee saayibummaa waan saayiba taaneef miti. Tadam! Tuni eenyu? Tutum. Yaa ibsaa kana wallah. Tadam! Tuni eenyu? Warri beeyta warra nan beekne Faayiza Abdullaaliitiin jaamaati. Qoy. Irraa baay'atanii jirtanii ammallee ana faayidaa hojii kana Nama TikTok jirtan ni arga. nama TikTok nu barsiisee deebi'ee tataa jedhutu dhufe ishiin arge. Yoo heerumtanii TikTok fayyadamuu isin kuta jaarsi sun maaliif waggaa meeqa heerumtee irraa teesse amma ishiin tun? Heerumni tiktaak nama dhorku anis fayyadamuun ture heerumeetuma fayyadamaan ture tiktaak ittiin dalagaan ture numa gaafasiin itti fayyadamee waan tiktaak. Jireenya biyya galtee meesiin saasanitti biyya waan galtee fi tarii mijaa'uu fi dhabuu danda'a. Viidiyoo amma ishiin daree jira. Magala yaanis laal arrabuma komentii ishii qofa jala seeni ilaali waan kana rabsanii micoon garuu uffata beeksisuu jirtu noo uffatte. Ilaali haa fuula ishii. Asittis waajii bulook ta'e gaa. Godhee jira ajaa'ibtu. Akka ishii kanatti amma moonidatti zakkanuu ni dandeessaa tun bartuun ni kazzantii arbuu maashaallah. No, akka anam akka konfidensii akka isiin akkanatti uffattee beeksisa dalaguu jirti amma isiin tarii amma jechuun uffanni isiin uffattu hoofuuf qamisa beeksisa faashin shoo dalaguu jirti noola. Nama akkanatti uffadhee konfidensii eessa baay'ee ta'e uffadheen hin baha ammaan waa gurgurtaa uffadhee maal jee garuu. Yaa akhi. Huccuu ishiin uffattu tana namuma mana keessatti ifumaa isaatiif uffatee karaa deemutu komentii jala dhufee mulluch godhee arrabsa. Amma Oromoon tun jala seentee maal jettee beektaa? Wallaahi qofoon haraamaa maarre namni dalagaatti jira bireettiiti jedhe. namoonni irra hedduu namni qofoon uffanne jiru. Qofoo uffatanii abaayaa ol bananii deemaniin. Inshallah an qofoo uffadheetiin deema. Garuu akka qofoo firii komentiiti jaa. Inshallah saartuu Haashim Micoon jaamtu bareedduu gurraattiin dheengadda na bira teessu sun ibsarraa jaalaltee na qabdee akkaminiif godhaa jetti inshallah. Ibsaa kamne. Ibsaa kana. Namni dhagarraa jaalalti namni qabdii jennaan dhaga. Dhageessee jirta. Dhagaan TikTok irra jiraate akka kiyyaan jiru. Dhuguma wallaahi dhagaadha. Hin dhaga'u. Siiree. Eenyudha namni na jaalatu meeqootu jee meeqootu bakka akkasii si galchaa jiran si jaaretin. Haasoo kana kanaan cufuu qabna irraa. Hoosaartu. Onnen ta'u nama dooyti. Viidiyoo xiyyata gaafa bara 2020 inshallah miskiin na fakka biyya baqqalaa faa sana shartii kana hodhine Nama tun. ha Eenyu maarsitiin ta'a bannaatee Oromoo itti tun. Oromoodha malee waa maartitii ta modeessi Dhaaltu sii tunam. buskuutan fakkaadha argaaksan akka ammaan tana kanatti komentii fi tiktaakiin dhiiga na tuutune Dirree takka keetiin yaa'u na kuni.